Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa heertuu argannu. Waaqayyo uumaa waaqaa fi lafaati. Waaqni lafti wanti uumaman hundumtuu waaqayyoon uumaman akka tasaa hin argamne. Akkasuma immoo jijjiirama tirannaa waggoota biliyoonaan lakkaa'amaniinis hin dhufne. Macaafni qulqulluun keenya waaqnii fi lafti wanti isaan keessa jiran hundumtuu uumama harka waaqaa ta'uu isaanii nuuf eera. Qayyabannaa keenya macaafa qulqulluu uumama boqonnaa tokkorraa kaasnee barumsa sanbataa keenyaa wajjiniin wal cina qabnee qayyabannaa itti fufnaa jechuudha. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Iddoo kanatti wanti baay'ee barbaachisaan uumama boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa kaasnee qayyabannaa keenya kan nuuf saaqu Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume kan jedhu kun bantiiwwan waaqaa fi lafaa jalqabatti uumaman isaan kami? Sababni gaaffii kana ani kaasuu fi torban uumamaa keessatti guyyaa jalqabaatti kan uumame waaqaaf lafa miti. Guyyaa jalqabaatti kan uumame ifa ta'uusaa seeruma uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 akkas jedha. Waaqayyo ifni haa ta'u jedhee ifnis hin ta'e. Waaqayyo ifichi gaarii akka ta'e hin arge. Ifichas dukkanichatti gargar hin baase. Waaqayyo ificha guyyaa dukkanicha salkan jedhee hin moggaase. Galgalli ta'e ganamni ta'e kun guyyaa tokkoffaadha. Argitanii guyyaa tokkoffaatti kan uumame ifadha jechuudha. Sababni isaa duraan kan ture dukkanatu ture. Callabboo onaa ture jechuudha. Waaqayyo dukkana kana keessatti ifti haa ta'u jedhe. Guyyaa jalqabaatti kan uumame torban uumamaa keessaa guyyaa jalqabaatti kan uumame ifadha jechuudha. Samiin immoo yookiin immoo bantiiwwan waaqaa immoo kan isaan uumaman gaafa guyyaa lammaffaati. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 6 hanga 8tti isaan argan. Akkas jedha. Waaqayyo bishaan keessatti bantiin akka waciitii gombifame tokko haa ta'u. Innis bishaan isa ol hafee fi isa gad hafee gargar haa baasu jedhe. Waaqayyo bantii akka waciitii kana itti godhe. Bishaan bantii kanaa gad jiru, bishaan bantii kanaa ol jirutti gargar hin baase. Akkasuma hin ta'e Waaqayyo bantii sana waaqa jedhee moggaase. Galgalli ta'e ganamni ta'e kun guyyaa lammaffaadha. So guyyaa lammaffaatti kan uumame samii kan jennu yookiin immoo waaqa kan nu jennu waan heaven asii ol kan nuti arginu kana wantoota isaan keessa jiran dabalatee jechuudha. Kan uumame guyyaa lammaffaatti jechuudha. Guyyaa sadaffaatti ammoo kan uumame boqonnaa tokko lakkoofsa 9 hanga 13tti yoo ilaallu lafaa fi biqiloota lafarra jirantu uumame jechuudha. Guyyaa arfaffaatti guyyaa shanaffaatti waan jechuutiin wantoonni garagaraa akkamitti akka uumaman tartiibni nuu taa'eeru jira. Garuu uumamni boqonnaan tokko lakkoofsi tokko Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume jedha. So wantoonni jalqabatti uumaman bantiiwwan waaqaa fi lafaa kun isaan kami? Yookiin immoo maal jechuu barbaade kutaan kun? Kan jedhu walii wajjiniin hin ilaalla jechuudha. Inni lammaffaan tuqaan nuti walii wajjiniin ilaallu Waaqayyo jalqabatti jedheetu jalqaba iddoon kun. Jecha jalqabatti jedhu iddoo kanatti arganna jechuudha. Jalqabni kun yoomi? Sababni isaa jalqaba lama iddoo kanatti argina. Inni tokko dacheen keenya kun wantoonni dachee kana irratti argaman kun uumamuu yeroo isaan jalqaban kan ta'e argina. Inni lammaffaan immoo jalqaba bantiiwwan waaqaaf lafti yeroo uumaman jechuutiin kaa jalqabni kun yoomii kan jedhu baruun immoo baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waaqni uumama isaa dachee makeenya kana hawwaama keenya kana uumuutiin jalqabe moo sana dura wanta uumeeru qaba kan jedhu hubachuun nurra jira waan ta'eef iddoo kanatti kana ilaalla. Kan biraan tuqaan sadaffaan nuti walii wajjin ilaallu hojii uumuu keessatti akkasuma immoo hojii deebisanii iddootti deebisuu keessatti gaheen Kiristoos maal fakkaata kan jedhu walii wajjin ilaalla. Kiristoos hojii uumuu keessatti akkasuma immoo iddootti deebisuu keessatti restoration keessatti gaheen Kiristoos maal fakkaata kan jedhu walii wajjin ilaalla. Tuqaan inni arfaffaan nuti walii wajjin ilaallu macaafni keenya haala uumamaa ilaalchisee tartiiba akkamiitiin kaa uumama boqonnaa tokkoo fi uumama boqonnaa lama yeroo qayyabannu akkamittiin qayyabachuu qabna kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Sababni isaa tartiiba macaafni qulqulluun kun ittiin barreessaa jiru yoo hin hubannu ta'e hubannaa gadi fagoo argachuu dadhabna waan ta'eef jechuudha. Inni arfaffaan
Waaqayyo abbaa kennaa guutuu ta'uusaa walii wajjin ilaalla. Abbaa kennaa guutuu ta'uusaa. Wanti yeroo kennu Yaaqoob boqonnaa 1:5 yaada kootti na dhufe. Waaqayyo isa fuula ifaadhaan harka guutee kennu haa kadhatu jedha. Isin keessaa namni ogummaan itti hir'atee jira. Maqaa Waaqayyoo galateeffamu. Isa kana walii wajjin ilaalla jechuudha. Akkuma jalqaba kaase macaafni keenya uumamni boqonnaan 1:1 Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaaf lafaa uume jedheetu jalqaba. Haa ta'u iyyuu malee torban uumamaa jalqabaa keessatti guyyaa jalqabaatti kan uumame akkuma sila kaase ifa, guyyaa lammaffaatti kan uumame samiidha, guyyaa sadaffaatti kan uumame lafaa fi galaanni gargar ba'e, akkasuma immoo lafni gogaaf galaanni gargar ba'e, akkasuma immoo biqiloonni gargar irratti uumaman, guyyaa arfaffaatti kan uumame ji'a, urjii fi aduutu uumame. Isaan kun buusaan baraa ji'oonni waggoonni ittiin haala kaawamaniif jedha macaafni qulqulluun lakkoofsa uumama boqonnaa 14 hanga 19tti ilaaltan. Akkasuma guyyaa shanaffaan immoo allaattiiwwan garagaraa, simbirroonni, bishaanota keessa uumamoonni jiran, bineensonni garagaraa uumamni lubbuu qabaatanii jiraatan akka isaan guyyaa shanaffaatti uumaman argina. Akkasuma immoo gaafa guyyaa ja'affaa immoo Waaqayyo uumamoota, bineensota gurguddoo fi akkasuma immoo nama akka inni uume walii wajjiniin argina jechuudha. Gaafa guyyaa torbaffaa immoo Waaqayyo hin boqote. Hojii hojjete hundumaatti hin boqote, aara galfate jedha macaafni qulqulluun jechuudha. Kanaafiyyuu jalqabatti Waaqayyo bantiiwwan waaqaaf lafaa uume jechuun maal jechuudha kan jedhu hiikaa baay'ee barbaachisaa jechuudha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti bakki jalqaba jedhu iddoon kan biraan jira. Yohaannis boqonnaa 1:1 deemne kontekestii uumamaatiin jechuudha. Wanti jalqabatti jedhu macaafa qulqulluu keenya keessa wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1 irratti argana jechuudha. Akkas jedha. Sagalichi jalqaba waa hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofiisaa Waaqayyo ture. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture. Wanti hundinuu isumaan ta'e. Wanti keessaas isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedha. Innaa iddoo kanatti immoo kan nuti arginnu sagalichi jalqaba waa hundumaa dura ture jedha. Innaa jalqaba. Sagalichi kan jedhu kun Yesuusi, jalqaba jechi jedhu kun garuu waa hundumaa dura ture jedha. Lakkoofsa 3 immoo waa hundumaa kana yeroo ibsu wanti hundinuu isumaan ta'e jedha waan ta'eef wanti hundinuu kan sagalichi jalqaba ture, wanti hundinuu inni sagalichi jalqaba isa dura ture maal jechuudha? Uumama jechuudha. Sagalichi uumama hundumaa dura ture jechuudha. Jalqabumaa jalqabee Waaqayyo wajjiniin ture jedha. Kana jechuun just wanti nuti beeknu Faarsaa 90 lakkoofsi 2 barabaraa jalqabee hanga barabaraatti ati Waaqayyoodha jedha. Kana jechuun Waaqayyoof jalqabni hin jiru jechuudha. Barabaraa jalqabee hanga barabaraatti ati Waaqayyoodha jedha waan ta'eef jechuudha. So jalqabumaa jalqabee sagaleen kun Waaqayyo bira ture yeroo jedhu yeroo itti sagaleen kun Waaqayyo wajjiniin hin turre tokkollee hin jiru jechuudha. Maqaa Waaqa alfaatu. Sababni isaa jechi sagalee jedhu daa'imti tokko gaafuma dhalattu sagaleen ishee wajjumaan dhalata jechuudha. Kanaafiyyuu Yesuusiif abbaa wajjiniin yeroo hundumaa jiraachuusaa kan ibsu jechi iddoo kanatti ibsame sagalee jedha jechuudha. Sagalichi jalqaba waa hundumaa dura ture. Yesuus yeroo hundumaaf jalqaba. Lakkoofsi 2 kanadha kan inni ibsu. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture. Jalqabumaa jalqabee bergit jechi jalqaba jettu kun akka Faarsaa Daawit keessa arginutti yeroo hundumaa abbaa wajjiniin ture. Inni alfaa omeegaa wanti jennu kanadha jechuudha. Kanaafiyyuu sagalichi jalqabatti waa hundumaa dura ture kan jedhu kun wanti hundumtu jechi jalqaba jedhu kun waa hundumaa dura jechuudha. Waan hundumaa immoo maa inni uumama jechuudha. Garuu wanti nuti beekuu qabna. Waaqtii fi lafti kun otoo hin uumamin torbanoota uumamaa dura Waaqayyo waan uume kan biraa qabaa kan jedhudha. Iyyoob boqonnaa 38. Iyyoob boqonnaa 38 yeroo Waaqayyo bantii waaqaa fi lafaa kana uumu, yeroo Waaqayyo waaqaaf lafa kana wantoota hawaa keenya keessa jiran kana yeroo Waaqayyo uumu, Waaqayyoon kan ajaa'ibsiifatan uumamni kan biraan akka isaan jiran kaasa. Fakkeenyaaf akkas jedha.
Boqonnaa 38 lakkoofsa 4 hanga 7tti kan jiru nan dubbisa akkas jedha. Yommuu ani hundee lafaa kaayee teessa turte. Hubannaa isaa yoo qabaatte anatti himi. Beekta yoo ta'e safarsaa eenyutu murtootti godhe yookiis eenyutu funyoo irra harkise. Hundeen isaa maalirra dhaabame yookiis dhagaa isaa isa golee qajeelchu eenyutu dhaabe. Lakkoofsa 7. Yeroo sanatti urjoonni gara bariin faarfatan warri waaqarraa ilmaa waaqayyo jedhamanis guddisanii sagalee gammachuun dhageessan jedha. Asitti kan nuti arginu yeroo waaqayyo bantii waaqaaf lafa uume hawaa keenya kana yeroo uume hojii waaqayyo kana kan ajaa'ibsiifatan waaqayyo wajjiniin kan turan uumamni kan biraan jiru jechuudha. Isaan immoo garee lamatti qooduudhaan isa waa'ee isaa amma keessa galuu yoo barbaadu ta'e illee urjootni gara bariin faarfatu turan ergamoonni jechuudha. Ilmaan waaqayyoo warri jedhaman guddisanii sagalee gammachuun dhageessanii ilmaa waaqayyo manguddoonni 24 bakka bu'oonni ardiilee hin kufiini hedduu kan ta'an isaan waaqayyoon galateeffachaa turanii jechuudha. Waa'ee ilmaa waaqayyo kana viidiyoo kan biraatiin walii itti deebina jechuudha. Waa'ee manguddoota 24 eenyu isaan kan jedhuuf yeroo kan biraatti deebina. Garuu garee lama ammuma yeroo waaqayyo waaqaaf lafa kan uumeyyuu akka isaan jiran macaafni qulqulluun keenya nu kaasa jechuudha. Kanaafiyyuu hawaan keenya otoo uumamiin dura warreen uumaman kan biraan jiru jechuudha. Garuu immoo wanti hundinuu Yesuusiin uumame. Yesuus uumaa waaqaa fi lafaati jechuudha. Kun baay'ee barbaachisaadha. Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 15-16 kan jedhu achitti deemnee ilaalla. Akkas jedha. Kiristoos bifa waaqayyo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Inni uumama hundumaa duras dhalate. Jecha uumama hundumaa dura dhalate jedhu kana yeroo kan biraa sirriitti bal'inaan ni ibsina. Sababni isaa kun Kiristoos jalqaba qaba jechuuf miti. Garuu ammoo kan inni ibsu kontekstii fayyina dhala namaa wajjiniin wal qabate jechuumti Kiristoos isa dibame jedhuyyuu kan nuyi ibsu Kiristoos sirna fayyina dhala namaa keessatti gahee yeroo fudhatee qaba. Inni sun immoo jalqaba qaba jechuudha. Malee immoo Kiristoos argamuu isaatiif jalqaba qaba jechaa hin jiru bakki kun. Itti deebine yeroo kan biraa walii wajjin ilaalla. Lakkoofsa 16 wanti waaqa keessa jiruu fi wanti lafarra jiru hundinuu wanti ijaan argamuuf wanti ijaan hin argamne warri teessota irra taa'anii fi warri mootummaa qaban warri bantii waaqaa keessaa gooftummaaf aboo qabu jedhamanii sodaataman isaan uumaman wanti hundinuu karaa isaa uumame isaafis uumame. Ameen. Wanti hundinuu jechi iddoo kanatti baay'ee barbaachisaan warri teessota irra taa'anii fi warri mootummaa qaban warri bantii waaqaa keessaa gooftummaaf aboo qabu jedhamanii sodaataman. Eeyyusaan Efesoon boqonnaa 6 Efesoon boqonnaa 6 eenyu isaan warri bantii waaqaa keessaa gooftummaaf aboo qabu jedhamanii sodaataman kun akkas jedha. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irraan dubbisama. Akkas jedha. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wal'aansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabaniif gooftummaa qaban warra bantii waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan macca hafuurota hamminaa warra bantii waaqaa keessa jiraatanii wajjin wal'aansoo wal qabnadha. So eeyyusaan warri bantii waaqaa keessa jiran kun warri gooftummaaf aboo qabu jedhamanii sodaataman kun just humnoota hamminaa dabalatee illee jechuudha. Ergamoota waaqaa dabalatee illee hundumtuu eenyuun uumame? Kiristoosiin uumame isaafis uumame jedha. Sababni isaafis uumame jedhuuf maalinni Isaayaas keessatti maal jedha? Ani saba kana ofii kootiif uummachuun koo akka inni na galateeffatuuf ture. Ani saba kana ofii kootiif uummachuun koo akka inni na galateeffatuuf ture jedha jechuudha. Isaayaas boqonnaa 43 lakkoofsa 21 saba kana ofii kootiif uummachuun koo akka inni na galateeffatuuf ture. Kiristoosiif uumame, galata isaaf uumame. Kiristoos garuu uumaa waaqaa fi lafaati. Wanti hundumtu isaan uumame. Inni jalqabatti waa hunduma kana dura ture jechuudha. Isaaf jalqabni hin jiru. Garuu jalqabatti inni waa hundumaa. So uumama boqonnaa tokko lakkoofsa tokkotti yeroo deebi'u jalqabatti waaqayyo bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume kan inni jedhu. Jalqabatti wanti uumaman ergamoonni waaqayyo jalqabatti uumaman. Akkasuma immoo waaqayyo yeroo waa uumu wantoota barbaachisan durseetu uuma. Sababni isaa namaaf wantoota barbaachisan hunduma erga guutee gaafa guyyaa jaaf akkuma uume ergamootaafis wantoonni barbaachisan baay'een jiraachuu danda'u. Let's say qilleensa irra jiraatanii bakki isaan irra jiraatan barbaachisaadha. So
bakki isaan irra jiraatan hundumtillee isaaniif uumamuu qaba. Addunyaan ergamoonni keessa jiraatan isaaniif mijachuu qaba jechuudha. Waaqayyo waa hunduma kana uume. Yeroo sanatti garuu lakkoofsi uumamni boqonnaa tokko lakkoofsi lama yeroo sanatti garuu hawwaan keenya maal akka isheen fakkaattu ilaalchise akkas jedha. Lafti bifa hin qabu, onaas ture, callabboo gad fagoorra dukkanatu ture, hafuurri waaqayyo bishaan irraan socho'a ture jedha. So yeroo waaqayyo bantiiwwan waaqaaf lafa jalqabatti uume sana hawwaan keenya kun isheen guyyoota uumama torban jalqabaa keessatti uumamte kun ona callabboo dukkana gad fagootu ture jechuudha. So wanti baay'ee barbaachisan iddoo kanatti hubatamuu qabu immoo hafuurri waaqayyo bishaan irra hin socho'a ture kan jedhudha jechuudha. Kun baay'ee barbaachisaadha. Ana ammoo waa'ee hafuura qulqulluu kaasuuf hin jedhu. Garuu wanti nuti yoom akka inni uumame hin beekne, yoom akka inni uumame kan nuti hin beekne, garuu ammoo durumaan uumamee kan jiru. Uumamni hundumtuu isarraatii kan uumame yoo jiraate bishaanii jechuudha. Bishaan yoom akka inni uumame hin beeknu, garuu hafuurri waaqayyo bishaan irra socho'a ture. Otuma hawwaan kun hin uumamin iyyuu bishaan kun ture. Lakkoofsa 6 irraa kaastanii yeroo ilaaltan immoo wanti inni baay'ee gadi fageenyaan ibsu yoo jiraate bishaanumti kun iyyuu bishaanumti kun ol hiramee, bishaanumti kun gadi hiramee, inni ol hirame waaqa jedhame, inni gadi hiramee lafaa fi galaana ta'e wantoonni isaan keessa jiran jechuudha. Karaa kan biraa lafti kun bishaanuma irraatii argame, akkasuma immoo namni bishaan irraa argame, namni biyyoo lafaarraa hojjetame taanaan biyyoon lafaa immoo bishaan irraa argame taanaan kana jechuun indirectly namnumtuu bishaan irraa uumame jechuudha. Na just kana bifa salphaatiin fudhadhaa. Garuu maal jechuu barbaadeen bishaan yeroo inni uumame nuti hin beeknu jechuu barbaadeen. Achiin booddee immoo waaqayyo dukkana kana guyyaa jalqaba torban uumamaatti ifti haa ta'u jedhe. Sana booddee iftiin ta'e. Wantoonni hundumaan ni uumaman. Waaqayyo galgalli ta'e ganamni ta'e kun guyyaa tokkoffaa, galgalli ta'e ganamni ta'e kun guyyaa lammaffaa, galgalli ta'e ganamni ta'e kun guyyaa sadaffaa. Wanti inni uume hundumtuu gaarii ta'anii waaqayyo akkasitti arge jedha macaafni qulqulluun keenya. Wanti nama ajaa'ibu garuu jecha galgalli ta'e ganamni ta'e jedhudha jechuudha. Guyyaan tokko sa'aatii 24 akka qabu beekna. Garuu yoom jalqabeeti kan jedhu mata duree kalaandera boora jedhuun yeroo kan biraa walii wajjin akka nuti mari'annu nan amana. Sababni isaa dacheen keenya kalaandera jeeqamaa wayiitiin akka isheen bulaa jirtu beekamadha jechuudha. Galgalli ta'e ganamni ta'e kan jedhu kun garuu dukkanni sa'aatiin 12 dukkanaan kan jiru akka inni dursuu fi sa'aatiin 12 ifaan jiru immoo akka inni itti aanu galgalli ta'e achiin ganamni ta'e. Guyyaan tokko kan inni lakkaa'amu jalqabu dhiha aduurraa kaasee hanga dhiha aduu isatti aanutti akka inni ta'e asumarraallee heertuu nuuf ibsuudha jechuudha. Sana booddee waaqayyo wanti uume hundumtuu gaarii akka inni ta'e ibsa jechuudha. Sana booda macaafni keenya wanta hundumaa uume waaqayyo jedha. Tartiibaan waa hundumaa uume gaafa guyyaa ja'affaatti immoo lakkoofsa 26 kottaa akka bifaaf fakkeenya keenyaatti nama uumnaa jedha waaqayyo. Enna kun marii waaqummaa gidduutti taasifamedha jechuudha. Garuu sana dura wanti ani sirriitti akka namni hubatu barbaadu yoo jiraate macaafni keenya seerri uumamaa boqonnaan tokko lakkoofsi 2 bakka 3tti qoodamee ilaalamuu qaba jechuudha. Bakka 3tti qoodamee ilaalama. Inni jalqabaa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 1 fi 2 jechuudha. Isaan kun uumama isa torban uumamaa dura ture kan ibsan yeroo ta'u, inni lammaffaan immoo seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 kaasee hanga seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4tti kan jirudha jechuudha. Isaan kun immoo torbanoota uumamaa guyyoota torban uumamaa keessaa guyyoota torban jalqabaa sana jechuudha. Guutummaatti kan qabatanidha jechuudha. Cuunfaatti kan qabatanidha. Achiin booddee seerri uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 seenaan uumamuu waaqaaf lafaa akka kana ture jedhee erga kaa'ee booddee sana booda amma immoo seenaa kan biraatitti fufa jechuudha. Inni immoo qabxii sadaffaa ta'uu qaba jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 5 kaasee hanga seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 25tti kan jiru immoo bifa addaatiin ilaalamuu qaba jechuudha. Maal jechuu barbaadeeni seerri uumamaa boqonnaan tokko lakkoofsi 3 kaasee hanga boqonnaa 2 lakkoofsa 4tti kan jiru isaan kun kan isaan ibsan tartiibumaan wantoota ta'an ibsu jechuudha. Garuu gadi fageenyaan hin ibsan, in detail wanti ibsan muraasatti jira. Fakkeenyaan isinii fudhadha.
Seerri uumama boqonnaan tokko lakkoofsi 26-27 akkas jedha. Kana booddee Waaqayyo koottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaatti nama hin uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafa hundumaa irratti, munyuuqaa lafaarra munyuuqu hundumaa irrattis mootummaa qabaatan jedha. Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume. Akka bifa Waaqayyotti isa uume, dhiiraaf dubartii isaan uume jedha. Kanuma jedha. Akkaataa uumama namaa ilaalchisee jechuudha. Garuu namni biyyoorraa uumame moo ta'ii jedhee uumame moo qilleensa irraa uumame moo yeroo tokko wal faana uumame moo yeroo adda addaa uumame moo akkamitti uumame kan jedhu diteeliitiin iddoo kanatti wanti ibsu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf boqonnaa tokko lakkoofsa 25 irraa immoo Waaqayyo bineensota lafaa akka qomoo isaaniitti, horii qe'ees akka qomoo isaaniitti, wanta lafarra munyuuqan hundumaas akka qomoo isaaniitti hin uume. Kanas gaarii ta'ee akka ta'e Waaqayyoon argee jedha. Guyyaa jaaffaa waan ta'edha kun. Garuu bineensumti kun akkamitti uumame? Ta'ii jedhee uumame moo akka warra kaanii jechuudha. Ta'ii jedhanii uumamani moo Waaqayyo harkaan isaan tolche moo maal kan jedhu wanti ibsu hin jiru jechuudha. Garuu wantoonni guyyaa jaaffaatti uumaman, keessumaa wantoonni guyyaa jaaffaatti uumaman diteeliin isaanii kan isaan ibsaman boqonnaa 2 lakkoofsa 5 kaasee hanga 25tti jechuudha. Isaan kana keessatti fakkeenyaaf boqonnaan 2 lakkoofsi 7 Waaqayyo gooftaan biyyoo lafaatti nama tolchee hafuura jireenyatti godhu funyaan isaatti hin baafate akkasitti namni uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta'ee jedha. So namni yookiin immoo Addaam gaafa uumame biyyoo lafaarraa hafuurri Waaqayyotti dabalamee lubbuu qabaatee osoo hin taane Ingiliffisaa man become a living soul. Namni uumama namni lubbuu jiraataa ta'ee man become a living soul. Lubbuu jiraataa ta'ee hafuura Waaqayyoo ida'u biyyoo lafaa lubbuu jiraataa jechuudha. Kanaaf Addaam akkamitti akka inni uumame asitti ganaa irra deebi'ee guyyaa jaaffaatti kan uumame sirriitti ibsa jechuudha. Hewaanoo akkamitti uumamte? Isas boqonnaa 2 lakkoofsa 21 irraa kaasee Waaqayyo gooftaan namichi rafee akka of wallaalu godhe. Utuu namichi rafuu lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaa foon hin guute Waaqayyo gooftaan lafee cinaachaa isaa namicha keessaa fuudhe sana irraa dubartii tolchee namicha ittiin geesse. Akkamitti waan uumamte kan jedhu ganaa diteelii erga konkluuziiniin seenaan uumamuu Waaqaaf lafa kanaa akka kana ture jedhuuti. Erga jedheetii booddee amma immoo guyyaa jaaffaatti diteelii waan jiru kaasa jechuudha. So seerri uumama boqonnaan tokkoo fi boqonnaan 2 bakka 3tti qoodamee ilaalamuu qaba kanan jedheef kanaaf. Uumama boqonnaa 1 lakkoofsa 1 fi 2 wanta torban uumamaa hawaa keenyaa hin ilaallanne isaa achitti wanta ibsu waan ta'eef qobaatti ilaalamuu qabu. Uumamni boqonnaan 1 lakkoofsa 3 hanga boqonnaa 2 lakkoofsa 4tti immoo cuunfaadhumatti Waaqayyo tartiibaa waan ta'e akka ibsaa jirudha. Waan godhe akka ibsaa jira. Boqonnaan 2 lakkoofsi 5 kaasee kan jiru garuu waan haaraa kanaan booddee uumamuuf jedhu osoo hin taane kan ibsu isuma gaafa guyyaa jaaffaa uumame diteelii isaa akkamitti akka isaan uumaman ibsa jechuudha. Akkasitti yoo qayyabanne sirriitti gadi fageenyaan hubachuu dandeenya jedheen yaada. Wanti baay'ee barbaachisaan hubatamuu qabu garuu Waaqayyo dhala namaaf waan barbaachisu duraan dursee qopheessee booddee waan kanatu hafe kan jedhamu tokkollee akka hin jiraanne erga godhee booddee namaaf waan barbaachisaa ta'e erga qopheessee booddeedha. Gaafa guyyaa xumuraa kan inni nama qopheesse jechuudha. Anas irraatii wanti ani hubadhoo jiraate Waaqayyo kun namaaf waan jireenyaaf isaaf barbaachisu qofa duraan dursee qopheesse osoo hin taane dhalli namaa kun yoo kufe fala ta'uu kan danda'u maali kan jedhullee duraan dursee Kiristoosiin illee akka kennaatti Waaqayyo duraan dursee dhala namaaf qopheesse. Macaafni qulqulluun kan fayyina dhala namaaf illee yoo namni kufe maal ta'uu danda'a Waaqayyo jalqabaaf dhuma Waaqa beekudha jechuudha. Maqaa Waaqayyo kan galateeffame ta'u baay'een gammada heertuu kana. Sababni isaa Waaqayyo duraan dursee fagootti waan nu mudachuu danda'u hundumaa erga argee booddee cal'isee akka roobootii lafa nu kaa'ee dhiisuuf osoo hin taane Waaqayyo guutummaatti wantoota nu barbaachisan hundumaa uumeeti duraan dursee qopheesseetu uume jechuudha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 4 sammuu keessa na jira.
Efesoon boqonnaa 1:4 maal jedha? Inni uumamuu biyya lafaa dura Waaqayyo jechuudha. Inni uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fudhateera. Uumamuu biyya lafaa dura karaa eenyu fo'amne? Karaa Kiristoos nu fudhateera. Kana jechuun uumamuu biyya lafaa dura Waaqayyo Kiristoos dhala namaaf furii akka inni ta'u duraan dursee qopheesseera jechuudha. Kana immoo guutummaatti wangeelli keenya lafa nuukaa Phexros ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 1:19-20 akkas jedha. Garuu Kiristoos dhiiga isaa sagatti jabeessaan isin fureera. Inni akka hoolaa mudaa yookiis xurii hin qabneeti. Inni uumamuu biyya lafaa dura yaadaan qabame. Gara dhuma barichaatti immoo isiniif jedhee mul'ifame. Inni duraan dursee uumamuu biyya lafaa dura yaadaan qabame. Waaqayyo nyaata dhugaatii waan namaaf barbaachisu haala jireenyaa mijeessuu qofa osoo hin taane mudaan tokko yoo isarra ga'e maal akkam godhee akka inni deebisee gara fayyinaatti akka fidu duraan dursee dhala namaaf waan barbaachisu hundumaa qopheesse. Waaqni maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Waaqayyo kun abbaa kennaa guutuuti. Argitanii dhala namaaf waan barbaachisu hundumaa kenne. Dhala namaaf dhaaba Eden kenne. Hir'ina kan hin qabne. Nyaata guutuu isaaniif kenne. Nyaata fayyaaf baay'ee barbaachisaa ta'e. Biqiloota hunduma Waaqayyo gaa'ila namaaf kenne. Namni qobaasaa akka inni jiraatu hin uumne Waaqayyo. Maqaa Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Waaqayyo waan hunduma dhala namaaf kenne. Kutaan itti aanuu fi kutaan xumuraa nuti waliin ilaallu. Dhimma guyyaa xumuraati yookiin immoo torban uumamaa keessaa guyyaa isa torbaffaa jechuudha. Gaaffiin har'uma namni of gaafachuu qabu maaliif torban tokko guyyaa torba ta'e 8 maaf hin taane 6 maaf hin taane yookiin immoo 9 maaf hin taane kan jedhu gaaffii dhala namaa ta'uu danda'a. Deebiinsaa har'ayyuu guyyoonni torbaniin yeroo jijjiiraman Waaqayyo uumaa waaqaaf lafaati jechaa jiru. Sababni isaa Waaqayyotu guyyaa 6 uumee torbaffaa boqotee achiin booddee immoo guyyoonni torbaniin marsaadhaan akka isaan naanna'an ajaja kenne jechuudha. Namni kamiyyuu dogoggoruu kan hin dandeenye bifa addaatiin uumamni guyyootumti mataan isaanii uumaa ta'uu Waaqayyoof ragaa bahaa jiru jechuudha. Argitanii Waaqayyo uumaa waaqaaf lafaati. Gaafa guyyaa 6ffaa hojii isaa uume hundumaa erga xumure. Gaafa guyyaa 6ffaatti Waaqayyo uumama gurguddaaf biyyoo irraati akkuma namaatiin erga uume maqaa ergatti moggaase Addaamitti geesse maqaa erga moggaase sirna gaa'ilaa erga dhaabee booddee Waaqayyo gaafa guyyaa 7ffaatti immoo ni boqote jechi jedhu kun Waaqayyo ni dadhabe jechuu osoo hin taane Waaqayyo waan uume hundumaatti ni gammade itti aara galfate itti gammade jechuudha. Sana booddee miimooriyaal akka ta'u yaadannoof akka ta'uuf dhala namaaf immoo kenne. Waaqayyo guyyaa 7ffaa ni boqote. Guyyaa kana jedha seerri uumamaa boqonnaa 2:3 Waaqayyo waan hojjete hundumaa raawwatee guyyaa 7ffaatti waan xumureef Waaqayyo guyyaa 7ffaa kana ni eebbise ni qulqulleesses jedha. Kana booddee ni eebbise ni qulqulleesse jechi jedhu kun maal jechuudha? Waaqayyo guyyaa kana yaadannoo akka inni ta'uuf kaadhe. Achiin sabni Israa'el Gibsii gaafa ba'an hin yaadachiise abboommii 10 keessa kaa'ee jechuudha. Abboommii 10 keessaa inni arfaffaan maal jedha? Inni arfaffaan seera ba'uu boqonnaa 20:8-11 kan jiru nan dubbise. Akkas jedha. Guyyaa sanbataa qulqullettee eeguudhaaf yaadadhu. Guyyaa 6 hojii kee hojjedhu. Jiruu kee hundumaa godhadhu. Guyyaan inni 7ffaan garuu sanbata na Waaqayyo gooftaa keetiif eegamudha. Ati ilmi kee, intalli kee, hojjetaan kee, hojjettuun kee, horiin kee, galaan kellaa kee keessa jiru isatti hojii tokkollee hin hojjetin. Ani Waaqayyo guyyaa 6 keessatti bantii waaqaa fi lafa galaana wanta isaan keessa jiru hundumaas uume guyyaa 7ffaatti nan boqodhe. Kanaaf ani Waaqayyo guyyaa sanbataa nan eebbise nan qulqulleesses. Waaqayyo ni eebbise ni qulqulleesse. Sababii kanaaf isinis hojii tokkollee hin hojjetinaa jechaa jira jechuudha. Sabab maaliif inni uumaa ta'uu isaa guyyaa nuti yaadannudha jechuudha. Waaqayyo nu gargaaru. Qayyabannaa keenya gara fuulduraa keessatti immoo
Waaqayyo addunyaa miidhagaa kana erga uume booddee addunyaa dhala namaaf guutuu ta'e kana kennaa guutuu ta'e kana erga kennee booddee addunyaan kunoo maal ta'e kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Gara kamitti adeeme? Akkamittiin haalli nuti amma arginu kun maaliin uumame? Akkamittiin wanti hundumtu sarara gadhiise kan jedhu kutaa itti aanu keessatti walii wajjin ilaalla jechuudha. Kanaafiyyuu gudunfaadhumatti kan nuti guyyaa kana walii wajjin ilaalle maanni wanti hundumtu uumama harka Waaqa ta'uusaa. Waaqayyo hawaa kana qofa osoo hin taane uumama hedduu akka inni qabu. Durumaan dursee macaafni keenya bantii Waaqaaf lafaa uume Waaqayyo. Bantii Waaqaaf lafaa kun hawaa keenyaa achitti duraan dursee Waaqayyo waan hedduu waan uume akka inni qabu. Akkasuma immoo wanti nuti arginu hundumtu immoo Kiristoosiin akka isaan uumaman. Kiristoos uumaa Waaqaaf lafaa akka inni ta'e. Kiristoos booddee immoo furii keenya akka inni ta'e. Isaan kana walii wajjin ilaalla jechuudha. Akkasuma immoo Waaqayyo erga dhumee booddee immoo callisee akka inni hin dhiifne. Yaadannoo akka ta'uuf immoo waa hundumaa guyyaa torbaffaa keessa akka inni kaa'e. Uumaa ta'uusaa akka nuti yaadannuuf guyyaa torbaffaa Waaqayyo akka nu kenne argina jechuudha. Abdiin qaba guyyaa tokko walii wajjiniin addunyaa jalqabaa sana kan fakkaattu deebinee akka nuti arginu. Kutaa itti aanu keessatti waa'ee dachee sanaallee gara fuulduraatti dachee deemnee argachuuf jennu sanaallee tuqnee walii wajjin ilaalla. Waaqayyo isin haa eebbisu.